Nalaman isani Waqana jaalatef nalaman isani Waqana jaalatef yemunda gatame sana Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamoota Ijaa Waaqayyo kan taatan mana qulqullummaa yeroo hundaa jireenya keessan aarsaa gochuun kan tajaajiltan Ijaa Waaqayyo luboonni abbootiin utubaa mana kiristaanaa kan taatan daaqonoonni obboloonni abbootiif farmooliin dargaggoon shamarran akkasumas daa'imman fagoorraas dhiyoorraas iddoo qulqullaa'aa obdii Waaqayyo kan irratti kan walitti qabamtan maatii Waaqayyo hundumtuu nagaa Waaqayyo akkam ooltanii akkam turtanii. Ameen. Gaariidhaaf nagaan galata Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'u. Waaqayyo abbaan keenya jaalala isaa ta'ee jireenya keenya dadhabina keenya hunduma isaa ba'aa keenya wajjin nu baatee guyyaa kana wayitii kana umurii keenyatti dabalata godhee nuuf laatee akka sagalateeffannu osoo nuuf hin ta'in oobdii isaa keessatti olitti qabamnee akka eebbifamnu nu eeyyameera waanta ta'eef nu jalqabsiisee eebba isaa nurra bushee hanga dhumaatti akka nu xumursiisuuf jaalala abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aatti sagalee Waaqayyoo soorata foonii osoo hin ta'in kan lubbuu isa darbu osoo hin ta'in kan bara baraa waliin baranna. Kunis mata duree kun Ijaa Waaqayyootti gaafa ilaalamu baay'ee salphaadha kan jedhuun ta'a. Mee nafaana jedhaa kun Ijaa Waaqayyoon gaafa ilaalamu baay'ee salphaadha. Maqaa Waaqayyo kan ulfaate ta'u. Sagalee kanarraa namootatti wanta ulfaateef namoota wanta abdii kutachiise madaallii Waaqayyo keessatti gaafa ilaalamu Ijaa Waaqayyoon gaafa sakatta'amu baay'ee salphaa akka ta'e namoonni isaan gararraatti wanta jiru humna isaanii olitti wanta ta'e kan itti abdii kutatan fulmaatan qabu jedhanii kan itti ta'an tokko Waaqayyootti dabarsanii laatanii Waaqayyoof akka danda'amuuf Waaqayyo fulmaatatti laachuu akka danda'u namootni akka isaan amananiifidha. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti arganna. Ummata Waaqayyoo mana Waaqayyoo duudaa ta'anii dhufuun hin danda'ama. Erga dhufanii booda garuu dhaga'anii gara mana ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Lamxiin rukutamanii buburratanii dhufuun hin danda'ama. Erga as ga'ame garuu lamxiin irraa harca'ee bifa tokko qofa fudhatanii gara mana ofiitti galuun barbaachisaadha. Machaa'anii dhuganii bitintiraa mana Waaqayyoo dhufuun hin danda'ama. Mana ofiitti gaafa deebi'amu garuu dammaqanii of arganii gara mana ofiitti deebi'uuf barbaachisa. Xuraa'anii dhufuun hin danda'ama. Mana ofiitti gaafa deebi'amu garuu qulqullaa'anii deebi'uuf barbaachisa. Uffata uffannee manaa dhufne jireenya manaa finnee dhufne sana ittiin teenyee bayyaaneffannee gurra fooniin as teenyee sagalee Waaqayyoon dhaggeeffannee jireenyuma sila finnee dhufne fuunee galla yoo taane garuu yeroo keenyatti haasofne kisaaraa nagadne jechaadha. Kanaaf as dhufuun keenya bu'aaf ta'uu qaba.
as dhufuun keenya jijjiiramaaf ta'uu qaba kiristaanotaa. Nama buufatee jijjiiramee dachaan bu'aa argatee mana isaatti deebi'u Waaqayyoon haa taasisu. Kun ija Waaqayyootti salphaadhaa jechuun jalqaba. Maaliif akka jedhe laata kiristaanotaa? Namni adeemsa hafuuraa keessatti keessumatti kiristinnaa keessatti tabbaa karaarra deemuu hin qabne, tabbaa daandiirra ba'an hin qabne jireenya keessaa keessatti mudachuu ni danda'a kiristaana tokko. Galaana riqa hin qabne, galaana nooraa hin qabne mudachuu danda'a kiristaana tokko. Dhiphoo jireenya keenya keessatti hiikaa dhabe yeroo hundaa dhiphoo masaa teenyee haasofne fulmaataa hiikaa isaa dhabne garuu gaaffii nutti ta'e yeroo hundaa wanta itti nutti itti dhiphannu hedduu jiraachuu danda'u. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Kana hundaaf deebii akka qabu gaafa dubbatutti kun hundumtuu ija Waaqayyoo keessatti gaafa ilaalamu baay'ee salphaadha. Maqaa Waaqayyoo keenyaa kan ulfaatee ta'u. Kiristaanotaa galaanni diriiree fuuldura keenyatti mul'achuu danda'a. Karaatti ceenuu dhabnee dhiphanna. Tabba guddaa fuuldura keenya jira. Daandiirra ceenu garuu hin qabnu. Tabba gamasii waan barbaannu qabna. Kanaaf tabba kana karatti irra ceenu daandiin nu barbaachisa. Dhiphoo jireenya keenyaaf hiikaa nu barbaachisa. Kanaaf abdii ittuun kutatiin, ittuun gufatiin ija keef harka kee gara Waaqayyoo isa guddaa rakkoo kee caalmaatti ulfaataa guddaa isa ta'e gara Waaqayyoo qofatti asii ol ilaalee harka kee kaasi. Yeroo sanatti nooraa si hojjeta galaanichaaf. Yeroo sanatti karaati irra ceetu tabba sanaaf si qopheessa. Yeroo sanatti Waaqayyo dhiphoo kee fiikootti laata maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Waan hundumtu harka isaa keessa jira waanta ta'eef. Kanaaf kun hundumtuu ija Waaqayyoon gaafa ilaalamu, madaalii Waaqayyoon gaafa ilaallu baay'ee tokko salphaadha. Kiristiyaan jireenya salphisee ilaaluu qaba. Gadaduu haasa'uu hin qabu. Rakkina odeessuu hin qabu. Keessana dabarsuu danda'a. Fulmaata naaf kennuu danda'a Waaqayyo jedhee amanuu qaba. Mata duree barumsa keenya kanaa seenaasaa maaf jedhame kamittiin jedhame isa jedhu ilaalla. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 3:1 kaasnee yoo ilaalle mootii biyya Samaariyaa kan ture Akaab Samaariyaa kan bitaa ture du'ee teessuma isaa mucaa isaatti laateedha. Eenyu mucaan isaa? Iyooraam kan jedhamu mootii biyya Samaariyaa. Abbaan isaa Akaab waaqa tolfamaa waaqessa ture. Akkaataa kanaan yeroo dheeraa biyya Samaariyaa biteettu jiru gaaf tokko du'ii nafu waanta ta'eef hin du'e. Bakka isaa mucaa isaa qabate Iyooraam kan jedhamu. Iyooraam waaqeffannaa abbaa isaatii, waaqa tolfamaa abbaa isaatii barbadeessee caccabsee gubee mana keessaati baaseedha. Baay'ee namatti tola kiristaanotaa. Ateetee callee borantichaa waaqeffannaa adda addaa akkoo keenya irraa kan fennee dhufne. Haati keenya nu dhaalchistee kan dabarte baay'ee jira mana keessa. Isas achittis sagadaa asittis dhufnee Waaqayyootti saganna. Kanaaf kiristaanotaa kana lachuu yookaan waaqa lachuu qabannee yoo deemne yoomiyyuu tabbi kun hin ka'u. Yoomiyyuu galaanni kun nooraa hin argatu. Yoomiyyuu taanaan jireenya keenya keessatti dhiphoon keenya hiikkaan argatu. Iyooraam nama akkasii ture. Waaqa tolfamaa abbaa isaatii barbadeesse. Waaqayyo isatti gammade. Kana booddee maal ta'e? Mootii biyya Mo'aab Moosaa kan jedhamu Iyooraam irratti waraana bane. Iyooraam irratti waraanni gaafa banamu Iyooraam akka isa gargaaraniif mootii biyya Israa'el, mootii biyya Yihuudaatiif, mootii biyya Edoomiyaas waame maaloo na gargaaraa. Mootiin biyya Mo'aab Moosaan waraana irratti baneera na gargaaraatti jedhe. Mootii kana sadan waame mootii biyya Israa'el, mootii biyya Edoomiyaasiif, mootii biyya Yihuudaa na gargaaraatti jedhe. Gammadanii dhufanii horii fe'atanii waraana isaanii yookaan wattaadaroota isaanii fidanii dhufanii adda waraanaa duukaa deemanii lafa yaadan lafa dirree waraanaa osoo hin ga'in
guyyaa torba isaan dura ture. Guyyaa torba keessatti fe'atanii kan dhufan hin nyaatan, hin dhuganii, wanta isaan qaban nyaatanii fixanii adda waraanaa tun ga'in, waraanni tun jalqabiin qoonqoon isaan qabate. Namni rahaabii heeyyisuu naat. Bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos beelarraa waraana wayyadu. Namni waraanatti ba'u nyaatee yoo deeme injifatee galuu danda'a. Yoo mo'amellee nyaatee jira wanta ta'eef amma isaaf danda'amutti hin qabsaa. Beelaa garuu waraanuun hin danda'amu. Hin danda'ama kiristaanotaa. Waraanatti ba'u miti yoo beeloftan irribillee sin hin qabu. Irribi nama qabaa. Gaggalagaltofuma sireema firaashii bareedaa si quqquuqa. Amsoolaa miicitee rafteetti geergossi nyaata. Ofuma mataa kee hootta bishaanii miicatteetti. Keessaati kan qorre, keessaati kan duwwaa ta'e, jarreen kunis akkas ta'ani. Waan nyaatan gaafa dhaban namni Waaqayyoo mootii Yihuudaa Iyyoosaafiit kan jedhamu kottaa akkas goona. Namni Waaqayyootti amanu Waaqayyo wajjin kana haasa'uu danda'u naannoo kana namni tokko illee hin jiru jedhee gaafate. Waraana isaanii keessaa tokko ka'ee barataan Eeliyaas Eelsaa naannoo kana jira maaliif barbaaddan jedhe. Annee isa gaafannaa adda waraanaa kanatti deemnu hin injifannaa moo deebinee biyya keenyatti galluun mo'amnaa jennee gaafannaa. Maaliif yoo jettan namoonni Waaqayyoo mul'ata qabu waan jiru namatti dubbatu. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Namoonni Waaqayyoo yeroo hundaa mul'ata himu. Eelsaa sangaa cimdii 12 qotaa kan ture. Moofariif qambarii isaa caccabsee sangooti isaa hunda isaanii qalee dhadhabaa waamee nyaachisee qambarii isaatiin akka qoraaniitti fayyadamee mana isaa banaa dhiisee nama bosonatti galeedha. Jarreen akkasii kun hafuura Waaqayyoon guutamanii jiru. Qaalluu abbaa baluu jechuu miti beekaa jechaan. Eelsaa bira dhaqanii gaaffii gaafatan. Eelsaa deemuu adda waraanaa hin moonaa? Mee Waaqayyoon nu gaafadhu gaafattiin jedhan akkasittiin jedhe Eelsaa dhaggeeffadhaa. Jarreen kana keessaati Iyooraamitiin abbaa dhimmaatiin Iyooraam maal gochuu dhufte na bukkee? Gara waaqeffannaa abbaa kee haadha kee gara waaqa abbaa kee haadha kee deemii ittiin jedhe. Mootoliin orri kaan gaafa kana dhagaan Waaqayyo nu bakka nu ficcisiisuuf jedha. Ammuamne jechaadha jedhanii. Maaliif isinitti fakkaate? Iyooraam waaqeffannaa addaa yookaan abbaan isaa kan waaqeffachaa ture sila isinitti meera caccabsee barbadeessee mana keessaa baaseera isiniin jedheera. Waan isin dhibu garuu mana keessaa callee darbatee waaqeffannaa caccabsee balleesse malee laphee isaa keessaan dhoksaadhaan waaqeffachaa turedha. Eessaa waaqeffachaa ture? Laphee isaa keessaan baasne. Laphee isaa keessaan cabsine jabeessi laphee kee eegi madda jireenyaa ta'edha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 jabeessi eegi laphee kee madda jireenyaati. Kiristaanotaa maddi jireenyaa laphee keenya keessa malee arraba keenya keessa miti. Maddi jireenyaa keessa keenya malee isa mul'atu alaa kana miti. Kanaaf Eelsaa irratti argee keessa keettuu isa sana waaqessita. Anmoo maal gochuu dhuftee na gaafattaa? Ittiin jedhe yeroo kanatti jarreen urri kaan na'anii Waaqayyo nu barbadeessuuf nu balleessuuf jechaadha jedhanii gaafa isaan na'an akkas jedhe Eelsaa. Iyyoosaafiit mootiin Yihuudaa ittisu duukaan jiru ta'e sin barbadeessan ture. Maalin si godha ture? Eenyutu si duukaan jiru ta'e? Mootii Yihuudaa Iyyoosaafit. Iyyoosaafit nama Waaqayyo ture. Iyyoosaafit Waaqayyoon kan waaqessu ture. Waaqayyoon kan sodaatu ture. Waaqayyoof kan abboomamu ture. Ilaalaa kiristaanota namootaaf jedhee Waaqayyo namootaaf ifama taasiseera. Namootaaf jedhee Waaqayyo namoota ija araaraatiin ilaaleera. Asirra dhaabbannee Waaqa qulqullootaa nutti araarami. Ergamoota keef jedhi nuu dhiisi. Qulqulloota keef jedhi nuu dhiisi jenna. Iyyoosaafiit iddusu duukaan jiru ta'e inni Waaqa waaqessa waanta ta'eef isaaf jedheen si dhiisa malee isin hin barbadeessan ture. Kana booddee maani rakkoon keessan ittiin jedhe gaaffii isaanii silaa gaafatan deemnu adda waraanaa moonaa? Eelsaan maal jedhe baganaa naa waamaa baganaa kan taphatu hin waamaniif baganaa rukutaniif. Waaqayyo sagalateeffate afurri Waaqayyo sarra bulee Waaqayyo si dubbate deemaa dhaqaa hin mootu ittiin jedhi. Bishaan dhabdan kanas hin argattu. Qilleensa hin agartan. Bokkaas hin agartan. Dachaan kun garuu bishaan tuguutaa
Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Dachaan kuni bishaantu guuta. Mee sagalee kana ol duukaa jenna. Qilleensa hin agartanii. Bokkaas hin agartan. Dachaan kun garuu bishaantu guuta. Bishaan eessaa dhufa kiristaanota? Yoo qilleensa irraan kanafe. Bishaan eessaa dhufa? Bokkaan yoo irraan kanafe. Waaqayyo garuu bokkaan roobees qilleensa baates dhimma isaa miti. Lafa barbaade fidee irruu kee guutuu danda'a. Waaqayyoof waan ulfaatu hin jiru. Bona okuneessaaf hin neeminaan qot. Yoo tamannee lafa gogaa kana irratti facaasne margee lafa keessaa ol ka'a. Maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Qulfiin furtuun isa arga jira maleessa haala duukaa deeme, yeroo duukaa deeme, qilleensa duukaa deeme hojii kan hojjetu miti. Kunis ija Waaqayyootti salphaadha. Ija Waaqayyootti maalidha? Salphaadha. Jireenya keenya hunduma isaa salphisee akka nutti agarsiisuuf jaalala isaa nuuf ta'u. Jireenyi nutti dhagaa ta'e, jireenyi nutti ulfaate, jireenyi nutti tabba ta'e nutti mul'atu kun kiristaanotaa ija Waaqayyoof gaafa ilaalamu salphaadha. Kun ija Waaqayyoof salphaadha. Asirra dhaabbannee jireenya namootaa keessatti waan gurguddaa turanii ija Waaqayyootti salphatanii mul'atan waan muraasa waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Jalqaba irratti saba Israa'eliin ilaalla. Seeroo ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kaasnee ummata Waaqayyoo. Sabni Israa'el Waaqayyoo olmaanni isaaniif oolee baay'een keenya hin beekna. Sabni Israa'el garbummaan qabamee Gibxi keessa gaafa jiraatutti Musee dabalatee Gibxi keessaa Waaqayyo isaanii baasuuf barbaade. Museen Gibxi keessatti dhalatee kan guddateedha. Kana'aan yookaan Israa'eliitiin dhanne Gibxiin achuma keessatti dhalatee guddate. Garuu Museen kan Gibxi akka inni hin taane armeen isaa mana keessatti barsiisaa turte. Kanaaf eenyummaa isaa, qomoo isaa, lammii isaa gaafa yaadu an Gibxii miteedha. Akka Ayihudiin ta'e haasaa. Akkaataa kanaan itti jiru gaaf tokko Gibxii namichi Gibxi tokkoof Ayihudiin tokko gaafa wal lolan Museen lammii isaa gargaaree nama biyya isaatii nama Gibxii keessaa rukutee ajjeesee baqatee biyya gadhiisee deeme. Gabaabsinee haasofna. Biyya gadhiisee deeme. Gibxi keessaa ba'ee gara Kooreebitti deeme. Eessatti deeme? Eessatti deeme? Gara Kooreebitti godaane. Gara Kooreebitti ari'atame kiristaanotaa. Namoonni yeroo baay'ee ni ari'atamu. Sababa adda addaatiif. Waraanaan kan ari'ataman jiru. Beelaan kan ari'ataman jiru. Haala siyaasaan kan ari'ataman jiru. Dubbii amantaatiif kan ari'ataman jiru. Ari'annaa bifa baay'ee jira. Musee dubbii amantaatiin ari'ate. Keessa isaa hin gubata ture. Maarre Museen gaafa Gibxii ba'ee Kooreebiin deemutti Waaqayyo isa waameedha. Eenyutu isa waamee? Waaqayyo anaaf isiniinis arra kan nu waamesaadha. Maqaan isaa kan ulfaateetu. Waa galateeffannu Waaqayyo keenya. Inamantuu kiristaanotaa akka Waaqayyo nu waame. Inamantuu garuu eeyyee. Waaqayyoon nu waame kiristaanotaa. Namoota baay'ee duunii waamaa jira. Namoota baay'ee biyyi lafaa waamaa jirti. Namoota baay'ee hojiin foonii waamaa jira. Namootni baay'ee jireenyi isaanii isaan waamaa jira. Anaaf isiniin kan nu waame garuu Waaqayyoodha. Fooriceenis hin waamedha Waaqayyo. Raajii Zakkaariyaas irratti fooriceenis hin waame. Kan nu waame dhugumatti nu barsiisa. Kan nu waame dhugumatti nu jijjiira. Kan nu waame dhugumatti mootummaa isaatiif nu qopheessa. Erga waamamnees geenye ga'ee tokko qabna kiristaanotaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 irratti ga'een namootaa laphee qulqulleessuu, gaaffii dhiyeessuu, ga'ee Waaqayyoo moo deebiitti laachuudhaadha. Waaqayyoon waameera miti. Amma ga'ee tokko qabna. Haa gaafannu Waaqayyoon. Gaaffii arrabaa gaafannu. Gaaffii keessa keenya jiru. Fedhii keessa keenya jiru cubburraan kanaaf. Kanaaf Musee Waaqayyo waame Gibxi keessaatii saba Israa'eliin akka ni gaggeessu Gibxii baasee biyya isaaniitti akka galchu. Museen saba Israa'eliin fuudhee deeme. Gibxi keessaas hin ba'an. Saba Israa'el kana Gibxi keessaa baasee Museen hangafummaan fuudhee gaafa deemutti hin dadhabani. Nyaata hin luffani. Hin luffina miti nuti yeroo baay'ee mucaan mana barumsaa gaafa dhufu nyaata manaa beeka yeroo hundaa ittoon maal akka ta'e. Ittoon lixin balbalarra dhaabbatee maaloo dhattoon isaa hidhaan akkamiisaati.
Yaaddooftiyaatis. Nyaatu bakka kanaaf maqaa jijjiiranii yookaan immoo shiroo allicaasaa yookaan shiroo diimaa isaatti agarsiisuudha jechuudha. Yookaan mimmitatti naqu yookaan irdiitti naqu goomsanii nyaachisu. Sabni Israa'el maal jedhee hin nuffine mannaa makana nuffine bakka numtuma achitti deebinee bitamne jedhanii baay'ee gungumaa turanii. Maal jechaa turanii? Gungumaa turanii. Ilaakkeedha waa'ee gungumii kiristaanotaa seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsaa 26 irratti gungumiin keessan gurra koo bira dhufeera jedha. Waan baay'ee dubbattu akkuma isin gungumtan kana akkuma kanan isin irratti raawwadhaa'edha. Gaariif yoo gungumte gaarii argatta. Galataan yoo gungumte Waaqayyo waan gaarii siif raawwata. Gadadoo haasoftee rakkina dubbachaa, dhiphina dubbachaa yeroo hundaa gungumiin kee rakkoo dhiphina ta'ennaan akkuma sanan si raawwadhaa fedhii hawwii keessa keetii argattaa jechaadha. Sabni Israa'el gungumiinsaa achi yoo baane kunos keessatti dhumuuf jennaatti hin jedhe. Waaqayyoos akkuma sana irratti raawwate baay'een isaanii hiddamanii du'anii. Akkaataa kanaan karaarra osoo deemaa jiranii gaaf tokko sabni Israa'el Gibxi keessaa Waaqni isaaniin baasee fidee dhufe kuni Eertiraan galaana Eertiraa bira ga'anii karaa irratti hin ce'an dhabanidha. Karaa irra ce'an gaafa dhabanitti kiristaanotaa Museen harka isaa Waaqayyootti bal'isee Waaqayyoon gaafate. Kunoo ajaja kee kabajee sagalee keessa dhaga'ee ummata kana fidee dhufeera garuu fuuldura keenya kunoo galaana guddaa jira kan akkam goonu jedhee Waaqayyoon gaafate. Hubadhaa kiristaanotaa Museef saba Israa'elitti waan tolfaatee jira. Fuuldura isaanii gaafa ilaalanii galaana nooraa hin qabnee jira. Akkas hafatee diriiree bal'atee wanta adiin mul'ata. Gaafa galagalanii dudduuba isaanii ilaalanii Fara'oonii fi waraanni isaa lafa raasaa fardaan utaalaa gaachana eeboo baatanii awwaara kaasaa farda isaanii kaachisaa dudduubaan dhufaa jiru. Gaaffiidha kun. Musee wanta inni keessa galee ilaalaa. Fuuldura isaa galaana Eertiraa, dudduuba isaatiif Fara'ooniif hidhata isaa, bitaa isaa mirgaa isaa ummata amantaa laafaa qabu. Maanguddooliin duukaa jiru, ijoollee daa'imni duukaa jirti, dargaggeessis duukaa jira. Kun hundaa rakkinadha. Dargaggeessi ijaaruuf isin ariifata, diiguuf isin ariifata kiristaanota. Akkas miti. Ijaaruuf isin ariifanna, diiguuf isin ariifanna. Tolchuuf isin ariifanna, balleessuuf isin ariifanna. Jiraachuuf isin ariifanna, du'uuf isin ariifanna. Amanuuf isin ariifanna, ganuuf isin ariifanna. Hariitiin nurra jira. Musee irratti ka'anii dargaggooliin kun irree qabu, humna qabu wanta ta'eef arrabanta ta'anii hundumtu dubbachuutti ka'anii. Yeroo kanatti Museen Waaqayyoodhaan ittiin jedhe. Kunoo naannoo koo wanta jiru ni ilaalta. Sin gargaaramu jettee na baaste. Maal wayyeedhee Waaqayyoon gaafa gaafatu ulee xiqqoo tokkotu sarka ture. Ulee kee ol kaasee ittiin jedhee Waaqayyo Museedhaan. Kiristaanota qoda haasaa jirra miti. Yookaan immoo tapha yookaan immoo baacoo miti ni dubbatamaa jiru kun sagalee Waaqayyooti. Akka ilaalcha fooniitiin galaana tokko hiruudhaaf ulee fuudhanii ba'uun gowwummaadha. Akkas miti ree? Gowwummaadha ija fooniin yoo ilaalle. Waaqayyo garuu diinota isaanii kan hin mo'aa ture arcummee xiqqoodhaan tisiisaan injiraaniin rukutee diina isaanii mo'aa ture Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Meeshaa guddaa san barbaachisu isaaf kiristaanotaa Waaqayyo meeshaa guddaan barbaachisu isaaf harka kee ol kaasuu ulee keettiin jedhe. Museen ulee isaa gaafa ol kaasu Waaqayyo karaa ba'a biiftuu qilleensa jabaa fidee dhufee qilleensaan galaana guddaa kana hiree galaanni akka girgiddaa bitaa mirgaa dhaabbatee saba Israa'eliif nageenya laachaa. Akkamittiin bishaan akka girgiddaatti dhaabbata kiristaanota? Maaloo ija amantiin laphee amantiif gurra amantaadhaan dhaggeeffadhaa. Maal bishaan akkamittiin dhaabbata ittuun hirkisiin? Nooraattuun hojjetiiniif dildiyaattuun kaa'eniif akkamittiin dhaabbata bishaan? Garuu dhuguma dhaabbate. Museedhaaf saba Israa'elitti ulfaate ija Waaqayyootti baay'ee salphaa ture. Museedhaaf saba Israa'eliin kan naasise ilaalcha Waaqayyootti garuu baay'ee salphaa ture kiristaanota. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Galaana guddaa fuuldura keenya jira nuunis. Maaliin iyyuu bira ga'uu hin dandeenye inni kan deebine. Jireenya akkasii jira miti? Kun maaliin iyyuu bira hin ga'amu dhiisnee kan deemne.
amantaan yoo itti seenne garuu wanti sun baay'ee waan tokko salphaa ture. Museen Waaqayyoon kadhatee Waaqayyoos galaana Eertiraa akka isaan ce'an Museetti itti himee ulee isaatiin galaana sana rukute. Sabni Israa'elitti namne Waaqa keenya galateeffanna jechaa seeroo ba'uu boqonnaa 15 irratti faaruu isaanii ilaalaa galateeffachaa itti namme lafa gogaarra deebi. Galaana guddaan sila mul'atu lafa gogaa ta'ee bishaan sun moo asii ol evaaporeeti ta'ee hin baane. Okaan lafa keessatti hin dhokanne kiristaanotaa bitaamaa mirgaa isaanii dhaabbatee akka girgiddaatti. Nan shakkaa dargaggeessi tokko yoona waan isaa ilaalaa ofirratti ilaalaa kan keessa darbu jira bishaan sana. Deebisee nu liqimsaa laata jedhee cimaadha kamitiire asiin isaaniis hin dhaabbatee gidduu kan illee nuyyuu amantaa isaa kamiin itti seen yoo dhufee nutti namne yoo jennan daganaa. Shakkinaa sabni Israa'el galuutti namme maaliif isin itti fakkaate Musee Waaqayyo waan gaafateen Waaqayyo ba'anuun jetteetta ati nu duukaan baatu taanaan ati nu hin baasin ittiin jedhe. Mee sagalee kana dubbadhaa ati nu duukaan baatu taanaan ati nu hin baasin. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Ati nu duukaan baatu taanaan ati nu hin baasin jedhaa jireenya keessan keessatti. Mana keessan keessatti, qonnaa keessan keessatti, daldala keessan keessatti, hojii mootummaa keessatti, karoora kamiiniyyuu gaafa baafattani Waaqayyo na duukaan baatu taanaan nan baasin jedhaa. Waaqayyo wajjin baatanii ennaan mana murtootaa xaxxanii murtoo sirrii laattu. Waaqayyo wajjin baatanii ennaan nagaddanii galii argattu. Waaqayyo wajjin baatanii ennaan qottanii midhaan haamtu habaqiittu hin ta'in. Waaqayyo wajjin baatanii Waaqayyo sin duukaa ba'ennaan barattanii firii isaa argattu. Ummata Waaqayyo nu duukaan baatu taanaan jedhe Museen jecha guddaadha. Qobaa deema namni waan akka ofii isaatiin hojii hojjetu nu duukaan baatu taanaan atiin nu hin baasinii. Waaqayyo deebiinsaa namatti tola. Maalittiin jedhe isinitti fakkaata? An si duukaan ba'a sin boqochiisas ilaalaa. Kan sitti ulfaate an fulmaatan siif laadda. Kan sitti guddate an siin salphisa. Kanaaf Musee qobaa kee hin baatu. An si duukaan ba'a sin boqochiisas ittiin jedhe. Dhugumatti Waaqayyo Musee duukaa ba'ee Waaqayyo Musee boqochiisee saba Israa'eliin ijoolleen inni guddaan waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu galaana sana keessatti Waaqayyo dargaggeessa isa fiigee ba'uu danda'u qofa amma inni ce'utti hin eegne. Dargaggeessi gaafa keessa darbu maanguddooleen warra gugguufanii uleedhaan deeman dhaabbataan isaanis amma isaan ce'anitti eege. Ijoolleen xixiqqoos amma isaan ce'anitti eege. Inni dhukkubsataan sireedhaan kan baatamee deemaa jiru jira. Ilaalaa gadadoodha rakkina guddaa keessaa dhufaa jiru. Namoota adda addaa jira dhukkubsataa. Inni dadhabaan isaa manni keessa darbutti Waaqayyo dhaabbatee eege. Jabaan duwwaan amma inni ba'utti hin eegne Waaqayyo. Abbaan irree duwwaa amma inni ce'utti hin eegne Waaqayyo. Jireenya keenya keessattis inni gadaanaan, inni dhukkubsataan, inni dhukkubsataan amma inni ce'utti, amma inni mootummaa isaa argatutti Waaqayyo akka girgiddaa bitaa mirgaa keenya dhaabee rakkoo keenya qormaata keenya diina keenya injifannoo amma argannutti nu eega. Maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Saba Israa'elitti kan ulfaatee ture ija Waaqayyootti salphaa ture. Qilleensaan bishaan abboomee maaliin bishaan abboomee? Qilleensaan bishaan abboomee saba isaa gogaarra ceesise. Maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Nutti kan ulfaatu ija Waaqayyootti salphaadha. Karaa kee Waaqayyootti laadhu. Yaada kee, gaaffii kee, keessa kee wanta jiru Waaqayyootti laadhu. Itti kennuu qofa miti isattis amanadhu naaf raawwata jedhi amanadhu. Inni si mijeessaa siif raawwatedha. Daandii keenya Waaqayyootti laannu. Karaa keenya Waaqayyootti laannu. Yaada keenya Waaqayyootti laannu. Ummata Waaqayyoo qofaa keenya wanta finnu tokko hin jiru. Amannees dhiisnes qofaa keenya wanta finnu tokko hin jiru. Waaqayyoon alatti jireenyi hin jiru. Qofaa keenya baanee hin gammanne. Waaqayyo ansi duukaan ba'a maalin si taasisa sittin jedhe sin boqochiisasi. Nu boqochiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Biyyi lafaa boqonnaan qabu kiristaanotaa. Yeroo hundaa boqonnaa wanta nama dhorku baay'ee jira. Horiin keenya nu boqochiisuu hin dandeenye kiristaanotaa. Beekumsi keenya nu boqochiisuu hin dandeenye. Sultaanni keenya nu boqochiisuu hin dandeenye. Maatiin ijoollee isaatti boqochuu hin dandeenye. Ijoolleen maatiitti boqochuu hin dandeenye. Abbaan mana haadha manaatti boqochuu hin dandeenye. Haati manaa abbaa manaatti boqochuu hin dandeenye. Biyyi namni hojii hojjetutti gammadee boqochuu hin dandeenye.
Waaqayyoo wajjin yoo ta'ame garuu eessa keessa jiraatame ibidda keessa qormaata adda addaa qamaaxirii keessa galameellee boqonnaa jira maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Ansi duukaan jiraadha sin boqochiisas. Faarsaa 45 cuftuu keessatti 46 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Kottaati boqodhaa. Anis akkan waaqa ta'e beekaa jedhe. Kan nu boqochiisu waaqa qofadha. Gaafa boqottutti akka Waaqayyo si boqochiisee bari. Gaafa hirriba dhabdutti, gaafa dhiphattutti garuu dudduuba kee akka rakkinni jiru bari. Dhiphina keessa kee jira jechaadha. Kiristiyaanni immoo dhiphachuu hin qabu. Maaliif iyyuu hin dhiphatinaa jedha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti. Nuti waan nyaannuuf hin dhiphannaa, wanta uffannuuf hin dhiphannaa, wanta dhugnuuf hin dhiphannaa, mana keenyaaf ala keenyaaf hin dhiphannaa. Maaliif iyyuu hin dhiphatinaa jedha. Dhiphinni kiristiyaanotaa ashaboof dhiphinni jireenya mucaa namaa keessaa lafa isaan dhiban hin jiru. Ittoon ashaboo hin qabaanne yookaan ittoo ashaboo malee hojjetamu jiraa? Nama dhukkubsataa yoo ta'e duwwaadhaaf kitfoona ta'u, shiroona ta'u, diiminne ta'u qocotaa keessatti illee dabalamee dhufa malee ashaboo barbaada. Ashaboof dhiphinni lafa isaan keessa hin galle hin jiran. Dhukkuba kam keessatti mucaa namaa coggaaraan isaa dhukkubsatu kan garaachisaa, kaleensaa, miilli isaa, garaa ciniinnaa, mataa bo'u kam keessatti iyyuu dhiphinni keessa jira. Ashaboon mi'aan gaafa mi'eessu dhiphinni immoo jireenya namaa hadheessa. Ashaboon gaafa nama jabeessu dhiphinni immoo jireenya namaa barbadeessa. Kiristiyaanotaa kullachuu jireenya namaa keessaatii hin dhibani. Waaqayyo garuu yeroo hundaa dhiphina keessa narra ka'aati boqodhaa ani immoo akka waaqa ta'e baraanuun jedha. Kanaafiti sabni Israa'elii akkaataa kanaan ce'e boqonnaan arganne gammachuun arganne wanta qabutti. Hin ba'aa hin bu'aa hin gala halkan hirriban qabu guyyaa boqonnaan qabu garuu gammachuun qabu. Maaliif yoo jettan qobaasaa jiraata. Wajjin jiraata? Wajjin jiraata. Qobaasaa jiraata. Namni qobaasaa jiraatu moo qullaasaa jiraata? Namni qobaasaa jiraatu qullaasaa akka jiraatutti fudhadhaa. Nyaatee hin gabbatu, dhugee dheebuun ba'u, uffatee irraa hin miidhagu, duwwaasaa jiraata wanta ta'e. Raajii Amoos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Ummanni magaalaa 2-3 magaalaa kana 2-3 jechaadha. Amma akka baay'atu namni as jiru baay'eedha. Yaala ummanni magaalaa 2-3 bishaan dhuguu laga bu'ee jedha. Eessa bu'ee? Maal hojjechuu? Bishaan dhuguu. Amni magaalaa 2-3 ummanni laga bu'ee bishaan dhuguu dhaqe. Hundumtuun dhugee gaafa ol jedhu garuu namni dheebuu ba'e hin turreedha. Sinii galaa namni dheebuu ba'e hin turre bishaan dhuganiiru. Gaafachi keessaa mooyyaa'anii hundumti isaanii garuu dheebachaa jiru. Maaliif isinitti fakkaata? Maaliif isinitti fakkaata? Addunyaan kun amma hundumtu hin daldalaa, hin barataa, hin qotaa, hin haramaa, hojii mootummaa hojjetaa. Namni quufu garuu nama muraasa. Quufuun kan danda'amu, itti gammaduun kan danda'amu yoo Waaqayyo wajjin jiraatan qofadha. Baay'ee isaa baate irratee itti mul'ata. Saaxinii turakkisuu qabeenyaansaa duwwaatitti mul'ata. Hin quufne jechaadha. Maal jedhe Daawit Faarsaa 16 lakkoofsa 15 irratti ulfina kee gaafan arguun gammadaa jedhe. Maal gaafan arguun gammadaa? Ulfina kee gaafa argu nan gammada, ulfina kee gaafan arguan nan quufa jedha. Kan nu quufsu ulfina Waaqayyo gaafa akkas dhaggeeffannu, Waaqayyo wajjin gaafa jiraannu, Waaqayyo biratti waan barbaannu gaafa gaafannu argannu hin quufnaa, hawwiin keenya hin guutaa, nutti tolee jiraata. Nama Waaqayyo wajjin jiraatee gammachuu bara baraa argatu Waaqayyo nu haa taasisu. Gammachuun keenya jireenyi keenya Waaqayyo wajjin yoo ta'e qofadha kiristiyaanotaa. Kanaafi saba Israa'elitti ulfaatee kan mul'achaa ture galaanni sun ija Waaqayyootti salphaa ture. Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyos gidduu isaaniitti argamee isaaniin ceesisee jireenya sana salphisee isaanitti agarsiiseera. Lammaffaa irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee nama tokko ilaalla. Mana cidaa Dookimaas. Barumsa kana mucaa tokkottos dhaabnee seenaa kana seenes ittiin jedhee bareechee seenessa. Mitire hunduma beeka. Garuu itti amanaa kutaa wangeelaa kanatti amanaa. Maal jedhaa? Dookimaas cidaa raawwatee dhangaa qopheeffatee namoota mana isaatti waameedha. Mee ilaalame kiristiyaanotaa cidadha.
kan qophaa'e dhangaadha, kan waamame nama hedduudha. Yeroo kanatti namoota inni mana isaa keessatti waammate keessaa akkuma beektan Kiristoos Yesuus bartoota isaa wajjin durbee maaramii haadha keenya jarreen kana waammateera. Abshaala ture Dookimaas. Cidha keenya irratti nama akkamii waamna garuu nuti? Dura kan nuuf ta'an, simboo kan qaban, uffata gaarii kan uffatan. Dookimaas abshaala ture. Nuti weellistoota beekamoo waamna, nuti namoota beekamoo biyya lafaa waamna. Dookimaas bartoota gooftaa waame. Bartoota gooftaa baay'een isaanii immoo dhukkubsatoodha. Inni kaan quufa qaba, inni kaan miila isaa dhiitaadha, inni kaan waraansa qaba. Dadhaboota waammate. Humna qabeessa isa guddaa nama fakkaatee nama keessa kan deddeebi'aa ture Kiristoosin dabalatee haadha isaa wajjin waammateedha. Jarreen kun utuu isaan mana keessa jiranii dhangaan qophaa'e hin nyaatame hin dhugame lamni walakkaa osoo hin ta'in dhangaan qophaa'e dhumeedha mitiiree hin dhumeedha miti. Golatti deebi'ame ilaalaa. Inni sila olii gadi fiigee nama keessumsiisu gola keessaa gaafa waa irratti ani ittiin bu'a abboo koo ani achi hin ba'u maa jedhan geessi. Ilaa isa qirraarii kana isa bishaan biraan jedhu kana geesseera aan kana fuudhee namatti hin boo'edha. Inni sila of agarsiisaa ture amma gaafa waa irratti dudduubatti deebi'a. Na argaa kan jedhan booddeen isaanii gola keessattidha. Namoonni of agarsiisuuf nu argaa jedhan raawwiin isaanii gola keessa dinqa keessa akka ta'e beekna. Mana Dookimaas keessatti namoonni baay'een nu argaa kan jedhaa turan dhangaa kana kan keessumsiisaa turanii gaafa qopheen mana keessaa dhumuu hin dhiphatan. Hundumtuu walitti gaggalagalee odeessa haasaa hin dhiphatan. Maal akkam godhama uummanni kun hundaa waamamee bishaan dhiyaatu kanaan maal wayyadhanii. Yeroo kanattidha dubartoonni gola keessaa walii isaaniitti haasa'utti ka'an. Gareensaa firrisaa kansaa aantoliinsaa hin dhiphatu. Inni kaan immoo odeessa humna isaan beeku. Sirriitti hin qopheessu maal tamma kana waamisa jedhe. Silaa walamachuu hin gashinu. Wal saphisuu hin galchinu. Mana cidhaa gaafa dhannu maqaan nuun fuunee galu ta'amriidha. Waa'ee sachi keessaa odeessaa dhufna. Ittoonni nafuu, farsuchi nafuu, uffanni isaanii nafuu, akkaataan hojjetachuu mataa isaaniillee itti nafi. Walamachuu hin gashinu silaa. Wal salphisuu hin gashinu. Kiristaanota wal qaaneessuu hin gashinu. Wal naasisuu hin gashinu silaa walii na'uu hin beeknu. Wal gaddisiisuu hin gashinu silaa walii gadduu hin beeknu. Dhuguma nama dhiphisaa. Dookimaasiif lammii maatiinsaa baay'ee rommani. Hinnaani. Yeroo kanatti giftiin keenya maaramiin achi keessaa kaasee maal uummata Waaqayyoo mee kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Namni dhaqee gurra ishee tasaasee hin jiru. Dookimaas gaafa waamus lafa rakkoo kootitti kanatti guuttadhee tasaasatee waan itti min qabu teessee ilaalti. Eenyuttuu isheetti himiin kaatee dhaqee mucaa ishee bira gurra isaatti dhugaatiin jalaa dhumeeraa ittiin jette. Maaltu jalaa dhume? Maaltu jalaa dhume? Wayiniin isaanii jalaa dhumeeraa ittiin jette. Yeroon koo ganaa ga'aa yaa dubartii nanaa ittiin jedhe. Yaa maaloo nana? Kana fudhatanii namoonni baay'ee waan baay'ee jedhu uummata keenya. Yaa dubartii nana jechaanii dubartii jechaan akka qoqaa kakumuufaa keessatti akka barreeffamee jirutti seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti yoo ilaaltanii foon ishee foon koorraatii lafeen ishee lafee koorraatii dhiigni koo dhiiga ishee irraatii waan ta'eef dubartii jedhamtu jedhe Addaam Hewaaniidhaan. Kiristoosis haadha keenya maaramiidhaan dubartittii na gaafa jedhamu rakkoo maalii jira naaf si gidduu foon kana osirraan fudhe dhiiga kana osirraan waraabe namummaa koo kana eenyummaa koo kana osirraan fudhe rakkoo maalii jira isa jedhuudha. Malee hiikaa adda biraan qabu. Lammaffaa irratti yeroon koo geenyettiin jedheedha. Kanas yeroo baay'ee barsiifama. Yeroon koo geenye jechaan yeroon itti hojii hojjedhu jechaadha. Dhugaatiin jarreen kanaa dhumeera garuu gaanii keessatti waan xiqqoo naftee jirti. Isuma yoo baay'ise eessaan iyyuu baay'iseera xiqqoo nama. Maal raajota irraa hin adda maaltu isa taasise ittiin jedhu waan ta'eef keessaa dhumu gadi gombisaati urgufaa duwwaasaa ta'u. Amma akkas ta'utti hojiin hojjedhu yeroon koo ganaadha gaafa ittiin jedhudha. Gaafa yeroon isaa ga'u garuu dhowwaame. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 6 boqonnaa 7 lakkoofsa 30 irratti yeroon isaa hin geenye turedha. Yeroon itti hojii hojjetu. Boqonnaa 12 lakkoofsa 23 Wangeelii Yohaannis yeroon isaa gaafa ga'u jedha. Maal jedhee
gaanii as keessa jiran bishaan guutaattiin jedheedha. Bishaaniin guutanii namaafis hin laatanii dhiphina dookimaasiif maatii isaa keessa ture. Dookimaasiif maatii isaatti kan ulfaachaa ture. Fulmaatni dhufu kana booddee jedhanii kan isaan itti dhiphachaa turan ilaalcha Waaqayyoo fi ija Waaqayyootti salphaa waanta tureef kiristaanotaa bishaan gara daadhiitti jijjiiree haadhaaf ilmoon waliin kan naqani haadhaaf ilmoon waliin kan qopheessan inni duraanii yoo dadhabaadhaa dhugaatii nuti dhunne amma garuu akkamni eessaa dhufe kun jedhanii amma isaan ajaa'ibsiifaneessanitti jireenya isaanii jijjiireedha maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Kuni jireenya keenya keessattis mi'aa kan ta'uu danda'u jireenyi keenya gammachuu kan ta'uu danda'u jireenyi keenya jireenya haatni keenya keessatti argamtuudha kiristaanotaa. Hin shakkinaa kana badhaasa keenya isheen kennaa keenyadha. Waaqayyo kan nuuf laateedha. Araarsituu akka isheen nuuf taatu abukaatoo keenya akka isheen taatuufidha malee akka nuti ishee waaqeffannuuf isheen waaqa keenyadha jennee akka sagannuuf miti galata akka dhiyeessinuuf sagada ulfinaa akka laannuuf Waaqayyo nu badhaase ishee maarree eebbi gaafa sana mana dookimaas keessa galee hamma dhumaatti duukaa jiraate gammachuun guyyaa sana gale nageenyi guyyaa sana gale waliigalteen guyyaa sana mana dookimaas keessa galee bara jireenya isaa guutuu duukaa jiraate. Kiristaanotaa mani kiristaanaa keenya kanaafidha. Kiristaanonni gaa'ila isaanii seeraaf heera mana kiristaanaatti raawwadhaa kan isheen jettu. Eebbifamtu eebbisin duukaa gala. Nageenya argattu nageenyi mana keessanitti gala. Jaalala argattu jaalalli mana keessanitti gala. Eebba gaafa seera mana kiristaanaatiin eebbifamtanii gaa'ila keessan raawwattanii galu eenyu harkisee hin baasu. Diinni gidduu keessan hin galu. Amajaajiin seexanaa hin galu. Gammachuu qabdu jireenya keessan kam keessattuu dhabdanis isinitti tola argattanis hin galateeffattu. Nageenya qabdu jaalala qabdu oduun hin adeemtan kanaaf asitti raawwadhaa jetti mana kiristaanaa keenya bu'aa keenyaaf gaafa jedhamudha. Kanaaf dookimaasiif maatii isaatti kan ulfaatee ture ija Waaqayyootti salphaa ture. Kun ija Waaqayyootti baay'ee salphaadha. Dookimaasiis callisee obsaan Waaqayyoon eeggachaa turedha. Faarsaa Daawit 37 lakkoofsa 7 irratti fuula Waaqayyootti callisi abdiidhaanis eeggadhu jedha. Maaliin eeggadhu? Ilaala. Fuula Waaqayyootti callisi abdiidhaanis eegi. Waaqayyoon gaafattanii fulmaata barbaadinaa. Imaanaa isatti laattanii ofii keessanii fulmaata barbaadinaa. Fuula Waaqayyootti callisi waan si dhiphisu moo isatti laadhu. Taa ilaaleeti moo ga'een kee. Taa ilaali. Mee Waaqayyootti gatii laadhaa. Waaqayyootti imaanaa laadhaati qoraa ilaalaa mee kiristaanotaa. Deebiitti laatu Waaqayyoo. Fulmaatatti laatu Waaqayyoo. Rakkoonsaa Waaqayyootti laannee ofii keenya immoo fulmaata barbaanna. Kanaaf fuula Waaqayyootti callisi abdiidhaanis eeggadhu jechuudhaan Daawit dubbata. Egaan kiristaanotaa namootatti kan ulfaatu namootatti rakkoo kan fakkaatu fuula Waaqayyootti baay'ee salphaadha. Mana keenya keessatti sirruu baay'ee jira. Gaaniin mana keenyaa irruudha. Jireenyi mana keenyaa irruudha. Dhiphina keenyaaf rakkoo keenya kanammoo Waaqayyootti haa dubbannu. Waaqayyootti haa himannu. Irruun keenya akka guutuuf. Gaaniin irruu ture hin guute jedha. Gaaniin sun jireenya kiristaanotaati. Wayiniin itti nammee sagalee Waaqayyooti. Jireenya sagalee Waaqayyoon guutamee jiru yeroo hundaa jabaadha. Yeroo hundaa cimaadha. Namni sagalee Waaqayyoon jiraatu. Namni sagalee Waaqayyoon abboomamu. Namni sagalee Waaqayyoo dhaadannoo godhatu. Namni sagalee Waaqayyoo gaggeessaa isaa godhatu yeroo hundaa jabaadha kiristaanotaa. Yeroo hundaa injifataadha kiristaanotaa. Gaaniin keenya irratee naan garuu rakkoo isaa beektu. Bishaan irruu gaafa fuutanii lagaa galtan akkam ta'a? Akkam ta'a kiristaanotaa? Raafama. Raafamee isinis hin tortortu. Bishaanichis hin badaa. Okkotee yookaan gaanii duwwaa fuutanii galtu. Yoo guuttanii irra keessa ishee moo xaasaa kaawwattanoo fayyaa ishee fuutanii galtu. Gaaniin sun jireenya keenyadha. Rakkoon addunyaa keessa jiru gaaniin keenya yookaan jireenya keenya sagalee Waaqayyoon sababa hin guutamneefidha.
waan hundumtu ulfaatee nutti mul'ata, waan hundumtu tabbatee nutti mul'ata, waan hundumtu dhagaatee nutti mul'ata. Sagalee Waaqayyoon yoo guutamne garuu injifannoon kan keenya ta'a. Waaqayyoof booji'amna, Waaqayyootti dabarsinee of laanna, Waaqayyootti kooluu galla. Ati jireenya koo irratti moo'i, ati jireenya koo irratti gaggeessi, gaggeessaan mana koof jireenya koo ati ta'e jennee itti laanna. Yoo kana ta'uu baanne garuu nooraa irra ceenee dhufnee noorichuma irra deebinee galla. Sinii galeeraa? Sila gaafa godhaa dhufnee nooraa wayii irra ceenee dhufne amma iddoon kun magaalaa keenya keessa miti kan inni ilaalu jiru. Samii irra jirramma. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti akkaidha. Bakka samii irratti eebbaa waaqa samiidhaan kan nu eebbise Waaqayyoon keenya ulfaatu. Bakka samii irra jirra. Iddoo samiidha. Lafa garuu eebba samiitiin immoo eebbifamaa jirra. Kanaaf naannoon kun mana Waaqayyooti. Iddoo hafuura Waaqayyoo buufata sagalee Waaqayyoo hafuura Waaqayyooti. Gaafas dhufne biyya lafaa keessaa baanee nooraa wayii irra ceenee mana kana keessa galle. Nooraa irra ceenee dhufne sana caccabsinee hin dhufne taanaanas. Nooraa irra ceenee dhufne sana gumnee hin dhufne taaneennaan noorichuma irra deebinee biyya lafaatti deebina. Sini galeeraa? Noorichuma irra deebinee daakaa keenya kaleessaaf eengaddaa daakna. Sila dubbadheeraa gaaniin keenya duwwaadhuma dhufee duwwaadhuma deebi'a. Jireenya keenya isuma namicha kaleessa eengaddaa barreen gaddaa taane sila dhufne namichuma barreen gaddaa silaa taane deebina. Garuu gaafas galluu jijjiiramnee sagalee Waaqayyoon guutamnee Waaqayyoon abdii godhannee deebi'uun nurra jiraata. Dookimaasii maatiinsaa Waaqayyootti kooluu galuun Waaqayyootti rakkoo isaanii himachuudhaan jireenya isaanii keessatti furmaata argataniiru. Irruu hunda keenya Waaqayyoo keenya kanuu guutuuf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Dookimaasiin kan dhiphise wanta baay'eedha. Arraba namootaa keessa isa dabarseera. Hamee keessa isa dabarseera. Qaanii mataa boqoo buusuu keessa Waaqayyoo isa dabarseera wanta ta'eef qaanii keenya salphina keenya hunda isaa akka nurra dabarsuuf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Sadaffaa irratti Wangeelaa Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 fi Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irratti nama jiru tokko ilaalla. Ummata Waaqayyoo. Kutaa kana keessatti waan guddaa tokko ilaalla. Ilaa akkas jedha. Dubartittii waggaa 12 dhiigdee rakkachaa turte tokko jira jedha gabaabaatti. Kanas namni wallaalee hin jiru. Waggaa 12 si'a 12 miti. Yeroo 12 miti. Daqiiqaa 12 miti. Waggaa meeqadha? Zinjedhee dhiigni gaafa bu'u maaltu isinitti dhaga'ama? Namni dhiigni isaa keessaa nammu mee sammuu keessan keessatti yaadaa? Gaafa inni fuulli isaa addaatu, gogaan isaa daalachaa'u, humna gaafa dhabu, bifa namaa gaafa dhabu, iji isaa keessa bubbuu, rakkoo adda addaa isarratti ilaaltu. Adiidha dhanni isaa. Isarratti immoo dudduuba isheetiin dubartiin kun yeroo hundaa dhiigni wanta jiru yeroo hundaa ishee kan ajjabanii deeman firri isheef lammii ishee kan ishee haasofsiisan tisiisa ture. Namni ittiin siqu foolii fi dhaqaamni ishee waggaa 12 gaafa inni salphaadhuma isaatti haasofna. Maayinni dhiiga kana booddee wanti jiru dubartittiin kun tisiisa duukaa yaa. Dubartittiin kun jireenya hawaasummaa ala jiraatti. Kan ishee argu hundumtuu funyaansaa qabata. Gabaatti ba'uu hin dandeessu, awwaala dhaquu hin dandeessu, bishaan waraabbachuu hin dandeessu, lafa re'aa ishee dhaquu hin dandeessu, gooxiif garee keessa galuu hin dandeessu. Ummata Waaqayyoo. Dhiiga ishee qofattuu hin ta'in dubartiin kun saayikooloojii yoo ilaaltan baay'ee miidhamtuudha. Ittu keessi ishee waan baay'ee barbaadu argachuu hin dandeessu. Akka re'aa isheeti baatee hin galtu, re'aayyuu hin qabdu. Hin miiccatti. Garuu irraati fooliin hin deemu. Bishaan moo akka garaa isheetti hin argattu eenyuu dhaqee isheedhaaf fida. Akka garaa ishee boona waraabuu hin dandeessu, laga bu'uu hin dandeessu. Yoo ta'ellee guyyaa saafa aduun gaafa nama gubu namni gara mana isaatitti galee gaafa qabbaneeffatu isheen rakkoo sana keessa dhiiga sana coccobsaa laga buuti. Dubartittii akkasiiti. Waggaa 12 guutuu giraa kana agarte. Waan nama dhibu qaba kan jettu qabeenyaa ishee, warqee ishee, meetii ishee, bakka ciisicha ishee, qodaa mana ishee keessaa waan qabdu hunduma isaa gurgurtee fayyinatu iddoo kana jira lafa jedhanii hunduma isaa dhaqaa turte.
gama sana jireenya jira fayyina gaafa jedhan fiigaa deemti. Iddoo kanatti immoo waan akkasii fayyinatu argame waan haaraa qorichaadhaa gaafa deeman fiigaa deemti. Daawwaadhaaf qarshii isheen baaste mana yaalaaf qarshii isheen baaste xiqqoon turre kun hundaa isheedhaaf cabiinsa laphee ture kiristaanotaa. Waan meeqa dabdee ilaalaa hin dhiigdi mogolee hin qabdu horii ishees fixaa jirti saayikoloojii miidhamaa jirti. Dubartittiin kun dhiphina guddaa keessa jiraatti jechuudha yeroo hundaa. Maarree gaaf tokko gurra isheetiin fayyisaan biyya lafaa sanyiin qomoon kan nama hin qoonne kan nama hin jirre kun hin urgaa kun hin ajaa jedhee inni kun bareedaa kun fokkisaadha jedhee kan nama hin qoonne hundumaarra madaa hundumaarra harkasaa kaa'ee ajaa nama harkaan qabee baadhuma wajjin kan ofitti nama simatu dadhabina keenya irrina keenya wajjin kan ofitti nu simatu namni biyya Naazreet dhufeera magaalaa kana gaafa ittiin jedhan gammachuu ishee ibsuu dadhabdee boo'aa fayyisaadha gaafa jedhamutti kiristaanotaa foolii ishee isa dur nama baqattu jireenya hawaasummaa keessatti isa nama baqattu kun namarra ofirraati nama hin fageessu gaafa jedhamu ajaadhuma ishee baattatte humnuma ishee qabdu sanaan humnuma ishee qabdu armooliin tokko gaafa rakkinni magaalaa keessatti ka'u rakkoon tokko gaafa jiru ijoollee isaanii barbaachuuf qamisii isaanii ol sassaabbatanii amma humna isaanii ilaalaa ijoollee ishee xiqqoo xinnoo fiiddee bira daddabarti amma humna isaanii deemu isheen kunis mogolee hin qabdu dandeessees hin nyaatu hin jirtu ilaalaa kiristaanotaa isuma humna isheetiin kufaas kaas fiiddee gara gooftaatti dhiyaatte maqaan isaa kan ulfaate ta'u maaloo kiristaanotaa ajaa keenya wajjin kan nu simatu isa gara isaatti seennu gara isaatti dhiyaannu kan nu furu isatti siquu qofaadha kiristaanotaa kaleessa hin gadda dubbanneerra ilaa biyyi lafaaf kan biyyi lafaa maaliin iyyuu nu fayyadu dadhabina keenya hanqina keenya irruu keenya dhukkuba keenya iyyummaa keenya wajjin kan nu simatu isa duwwaadha maqaan isaa kan ulfaate ta'u hanqina keenya wajjin nu simata kiristaanotaa akka nama biraa miti dadhabina keenya wajjin nu simata kiristaanotaa eeyyin dubartittiin kun bira geessee maal jette namoota jajjabaa humna qabeessa gooftaa bira dhaqee eebbifamee fayyadee deebi'a isheen garuu bira ga'uu waanta hin dandeenyeef uffata isaa fiixee uffata isaatii duwwaa harkaan qabdee nan fayyaa inni fayyisaa dhadhameera nan fayya jettee akkaataa kanaan qabdeedha. Yeroo masanaa quba ishee caafii yookaan fiixee wayyaa isaatii qabuudhaaf dhiigni lafa isheen dhaabatte zim jedhee keessaa roobu dhaabbachuun tokko ta'eedha maqaa Waaqayyoo kan ulfaate ta'u. Bara baay'ee harka walitti rukunne bara baay'ee ilil jenne bara baay'ee dhageenye sagalee kana. Meeqaan keenyatti ittiin jiraachaa jira kiristaanotaa? Mee qoraa of ilaalaa mataan gaafa si rukubu parastaamoolii jetta. Dudda gaafa si kutu hanqi dhiiga kee ilaalchisi. Naannoftee gaafa dadhabdu sabalama mokkorteetta isa iyyuu xaatti baaste kan madaaniyaalamii kan Mikaa'elii kan kidaana miratii yookaan gooraraa sirratti tuffettee qubaan rukuttee gara isheen irra buutee irra deemta. Mee ittiin jiraadhaa sagalee kanaan dubartittiin kun rakkoo waggaa 12 baattee maayikiroo sekondii keessatti furmaata argatte qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin daawwaan keenya isadha qorichi keenya isadha injekshinii waraannee taabileetii yookaan immoo onkibil kan jedhamu qoricha liqimsiisnee dhiiga ishee waa keessa cuubee irraatii hin haxoofne waan dhangala'aa hin baasne uffata isaa duwwaa qabdee fayyite kiristaanotaa maqaan isaa kan ulfaate ta'u uffata isaa duwwaa qabnee fayyuu dandeenya. Mee Waaqayyoon garuu amanaa. Mee Waaqayyoon amanaa ilaalaa kiristaanotaa maal isinitti fakkaate du'aa boolla keessaa kaasaa tureedha sagalee Waaqayyoo maal kaasaa ture? Waaqni du'aa kaasuu danda'u Waaqni aboo du'aa kaasuu danda'u dhukkubsataan fayyisuu kiristaanotaa dhukkuba biyyi lafaa gaaffiitti ta'ee deebii dhabeef Waaqayyoon fayyisuu kiristaanotaa hin fayyisaa kun ija Waaqayyootti salphaadha jedhi amani gara Waaqayyootti kooluu gali. Gaaffii naasuu shakkii keessa kee jiruuf deebiitti si laata maqaa Waaqayyoo kan ulfaate ta'u dubartittii kana keessa dabarsee akkaataa kanaan furmaata yookaan qoricha isheedhaaf ta'e Waaqayyo daawwannaaf Waaqayyo nu ilaaluuf Waaqayyo nu fayyisuuf Waaqayyo gaaffii keenyatti deebiitti laachuudhaaf beellama qabateeraa'edha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 10 irratti beellama qabateera jedhe. Si fayyisuu beellama qabaa
mana hidhaa si baasuuf beellama qabaa. Biyya alaa sawwitus dhaquudhaaf si beellama qabaa. Gaa'ela feetu argachuufis beellama siif qabaa. Barattee nama guddaa ta'uuf beellama siif qabaa. Barattee kan ta'aa jirtus buddeen akka nyaattu Waaqayyo beellama siif qaba. Abdiin kutatiin ija Waaqayyoof ilaalcha Waaqayyootti salphaadha. Amma Waaqayyo si daawwatutti garuu lafuma inni si kaa'e taa'i. Dubartittiin kun waggaa 12 dhiidduyyuu irraan kana fee waggaa 12 kana Waaqayyo beellama isheef qabee ture. 12 booddee garuu akka fayyisu waadaa seeneef raajii Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Ani madaa kee siin fayyisa, fayyaa kees siifin deebisaa jedha. An madaa kee siin fayyisa, fayyaa kees moo siin deebisaa. Fayyaa kan dhabde fayyaa kee argatta. Madooftee, roqxee, ajooftee, namarraa adda baatee kan jiraattu Waaqayyo madaa kee fayyisee fayyaa kee moo siif deebisaa jedha. Kana caalaa maal barbaanna kiristaanotaa? Garumaa inni gaaffiin keef rakkoo kee hundumaaf Waaqayyo anaaf beellama qabaa, yeroo qabaa, hin danda'a. Anatti kan ulfaate kun fuula Waaqayyootti baay'ee salphaadha jennee amanuun barbaachisaadha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Adda biraanii hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 hanga 11tti Phexrosin arganna. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 hanga 34tti Phaawulosiif Siilaasin arganna. Eenyuun arganna? Garee lama jira laalaa. Inni jalqabaa Phexros, warri lammataa Phaawulosiif Siilaas. Jarreen kun lachuu maqaa Waaqayyoon kan lallaban, sagalee Waaqayyoo addunyaa maratti kan waliin ga'an, biyya lafaa isa bushaa'ee sagalee Waaqayyoon kan mi'eessanidha. Jarreen kun sababa lallabaniif qofa, sababa sagalee Waaqayyoo dhugaa ba'aniif qofa, akka nama yakkeetti, akka nama badii dalageetti, jarreen kana sadanuu mana hidhaatti gatan. Maal jedhame? Yesus Kiristoosin Waaqa jedhanii labsanii. Maal jedhanii? Yesus Kiristoos fayyisaa biyya lafaati jedhanii labsanii jedhani. Phexrosin akkaataa kana mana hidhaatti buusan. Phaawulosiif Siilaasin moo ilaalaa. Phaawulosiif Siilaas moo dubartii xombara afuuraa hooda dubbachiisuu isheerra bulee tokko turedha. Xomboree afuura hooda ishee dubbachiisu kan isheerra bule dubartiin kun biyya sanaaf waa himtee qaaluudha jechaadha. Mootii biyya sanaaf galii galchisiisti turte. Maal ta'e gaaf tokko Phaawulosiif Siilaas gaafa laasaan lallabanii ummata naannoo sana jiruun ilaa jarreen kun namoota Waaqayyooti. Wanta isaan isiniin jedhan dhaggeeffadhaa jettee dubbatteedha. Eewusheen qaallutti Phaawulosiif Siilaas nama Waaqayyoo jettee dubbatte. Dhugaadha moo sobadha kun? Phaawulos garuu hin abboome. Qaalluun inni gama sana jiru akka jedha miti. Labata kana madaaniyaalamii sana dhaqeedha. Baskaana Gabreelii Mikaa'elii bira dhaqii siilii gashii xaana geessi achitti. Atiis inni maqaa Mikaa'eliin nagada. Maqaa madaaniyaalamiin nagada. Gammaddeeti maal isaaniyyoo abbaa baluu gooftaana baluu. Isaaniyyoo kunoo xilaa geessi jedhanii isaan maqaa isaanii beeku tokkumadha jettee duukaa buuta. Gaafa akkas jedhamu kiristaanotaa Phaawulosiif Siilaas garuu dubartii kana nabbooman. Afurri hamaan isheerraa ba'ee deeme. Yeroo kanatti waa himtee galii mootummaa sanaaf gashiti waanta ta'eef galiin isaanii jalaatii dhaabbate. Galiin isaanii gaafa jalaa dhaabbatu Phaawulosiif Siilaasin qabanii mana hidhaatti gatanii. Eessatti gatanii? Eessa geessanii? Mana hidhaa. Akkaataa kanaan rukutanii Phaawulosiif Siilaas Phexrosin mana hidhaa keessatti dhaqanii isaan darbatan. Jarreen kun mana hidhaa keessa ta'anii Waaqayyoon waaqeffatu. Eenyuun waaqeffatu? Waaqayyoon waaqeffatu. Waaqeffannaan gaafa namatti tole qofa miti kiristaanota. Waaqeffannaan gaafa nyaatanii quufan qofa miti. Mana ofii soofaa gaarii irra gaafa ciisan qofa miti. Mindaa baay'ee gaafa lakkaa'an qofa miti. Gidirfamaa dhiphachaas waaqeffachuun dirqamadha. Akkaataa kana mana hidhaa keessatti darbataman. Phaawulosiif Siilaas mana hidhaa keessa ta'anii waaqeffatan. Waaqeffachuun waattuun ta'in hin faarfatanii jedha.
mana hidhaa sana gara mana qulqullummaatti jijjiiranidha. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate ta'u. Mana hidhaa gara mana qulqullummaatti. Mana hidhaa namatti hin tolu. Manni hidhaa nama hin sirbisiisu. Mana hidhaa keessatti hin geeraramu. Mana hidhaa keessa kan taa'u hundumtuu mataa buusii ta'a. Hundumtuu hin naara. Hundumtuu hin gadda kiristaanotaa. Jarreen kun garuu itti tolee mana hidhaa keessatti faarfatu turan. Faaruu isaanii keessa darbee hundeen mana hidhaan sun amma inni raafamuttidha. Amma inni maal ta'utti? Amma inni raafamutti hundeen mana hidhaa. Akkaataa kanaan Waaqayyo isaanii waaqeffatan. Tu isaan faarfachaa jiranii mana hidhaa raafamee hidhaan miila isaanii harka isaaniitti ture sun. Itti namni tokko tumbiin irraatii banamee hiikamee hidhantoonni kaanillee hidhaan isaanii hiikamanii mul'atanidha. Maqaa Waaqayyo kan ulfaate ta'u. Phexrositti gaafa deebinu Phexrosis mana hidhaa keessatti darbatanii sansalata lamaan miila isaa hidhanii eegduu lama gidduu ciibsanii qabsaa lama balbalarra kaa'anii mana hidhaatti cufanii deeman. Maal sodaa nama naga'u? Nama tokkoof hidhataa afurrachaadha. Lama gidduu ciisaa, lama alaan eegaa, sansalanni immoo miila isaatti jira. Nama tokkoof akkaataa kanaan hidhame Phexros. Waan nama dhibu Phexros achi keessa gaafa taa'u kun ilaalcha Waaqayyootti salphaadha jedhee amana ture. Hidha harka isaatii irraa bitaan mirga isaa namoota rafan ilaalee balbala fuuldura isaa irratti akkaataa kanaan hidhatanii warra dhaabbatan ilaalee ija Waaqayyootti kun salphaadha jedha. Ija eenyutti salphaadha? Hidhaan kee rakkoon kee ija Waaqayyootti salphaadha jedhe sansalata baattee gaafa teessu. Namni baay'een sansalanni akka isaa keessatti ungaliin akka inni hojiin hojjenne ta'e kan ta'aa jiru jira. Summiin ni dhuge qoricha isatti dibame ittuun beekamin. Phaawulos Siilaas garafamanii hidhamanii mana hidhaa keessatti weedduudhaan faaruun Waaqayyoon galateeffatanii Phexros immoo qobaasaa hidhattoota afuriin qabamee gaafa taa'utti kun salphaadha hidhaan kun jechaa ture. Waaqayyo samiirraa Phexrosin gadadoosaa keessatti ilaalee mana hidhaa keessatti isa ilaalee ergamaa isaa samiirraa ergeedha. Eenyuun ergee? Ergamaa isaa samiirraa ergee. Ergamaa Waaqayyoo sin dhufee gaafa ergamaa Waaqayyoo dhufu lafti raafamteedha uummata Waaqayyoo. Ergamaa Waaqayyoo mana haadabaa kana bira gaafa ga'u naannoo mana hidhaa inife jedha. Gara Phexros bira lixe ilaalaa eegduu afurtu jira. Hundumtuu lafa isaan jiranitti bira darbee ergamaa Waaqayyoo Phexros bira dhaabbate. Cinaacha isaa rukutee ka'e Phexrosiidhaan. Oduu miti kun kiristaanota namoota baay'ee bira darbee Phexrosin tuttuqee ka'e ittiin jedhe. Phexros waan mul'atutti argaa jirutti fakkaata. Hin ka'e Phexros. Caammaa kee kaawwadhu, kophee isaas hin kaawwate. Uffata kee hidhadhu, uffata isaa hidhate. Jarreen ilaalcha namootaan hidhanii hidhattoonni lama isa bira ciisan riba isaanii rafu Phexros gidduu isaanii ka'e. Ilaalame ergamaa Waaqayyoo na duukaa ba'e jedhe. Ergamaa Waaqayyoo fuuldura isaa Phexros dudduuba isaa ergamaa Waaqayyoo fuuldura isaa Phexros dudduuba isaa deemuudhaan karra isa tokkoffaa ba'anii waardiyyoota warra lammaffaa bira darbanii balballi guddaan immoo ofii isaan beekamee saaqamee fi Phexrosin fuudhee gadi ba'e jedha. Mana keessaa fuudhee ba'ee Phexrosin alaan ga'ee ergamaa Waaqayyoo jalaa dhokate. Phexros dammaqee gaafa riba isaa keessaa ka'u mul'ata argaa ture itti fakkaate gaafa of ilaalu edaa Waaqayyoo ergamaa isaa ergee harka Yihuudootaa keessaa na baase edaa kun ija Waaqayyootti salphaa ture jechuudhaan Waaqayyoo isaa galateeffateedha. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate ta'u. Ummata Waaqayyoo lafa ergamaa Waaqayyoo jiru hidhaatu hiikama. Lafa ergamaa Waaqayyoo jiru cufaatu banama. Lafa ergamaa Waaqayyoo jiru dukkanatu ifa. Arra biyyi lafaa dukkanaa'ee biyyi lafaa garatti deddeebii wallaalee jireenyi isa jaamsee dukkanaa'ee nama hedduu ta'aa jira. Namni baay'een jireenyi isaa hidhaa keessa galee hidhamee wanta hojjetu wallaatee ta'aa jira. Namni baay'een baratee akka nama hin baranneetti kunoo arca'ee ciishee ta'aa jira. Waaqayyo garuu ija isaatiin gaafa ilaalamu waan hundumtu salphaa wanta ta'eef kiristaanotaa ilaalcha kootti kun salphaadha jedhee akkuma nu barsiise Waaqayyoon amanannee siif kun hundumtaa hin danda'ama. Kanatti fulmaatanaaf laadhu jennee Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'e
dhugumatti Waaqayyo hidhaa keenya nurraa hiikee dukkana keenya ibsee cufaa nutti danqaramee jiru kana nurraa banee jireenya nuti feenu nutti agarsiisa. Nama baay'eetti balballi cufamee jira. Karri baay'ee cufamee jira. Daldaluu dadhabee, baratee hojjechuutu danda'u dadhabee, qootee habaqii hammatee bifa adda addaatiin jireenyi namni baay'een cufaa keessatti hafee jira. Kanaaf kaayyoon barumsa keenya irraa kun jireenya keenya keessatti hafuuraan isa ta'u fooniin wanti nutti ulfaatu kamiyyuu ilaalcha Waaqayyootiin salphaa akka ta'e agarsiisuudha. Waan waamnee jireenyaaf malee kan nu guddisees eenyu si malee.